Ashama daawwattoonni caffee miidiyaa qophii marii caffee miidiyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa qophiin marii keenya torbaanitti bifa miidhagaa ta'een wantoota waaldaan hojjechaa jiran hojiilee waaldaa fi akkasumas nageenya biyyaa, dinagdee biyyaa wantoota garaagaraa irratti kan waliin mari'annu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aas qophii marii keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga goolaba qophii marii keenyaatti nu waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Qophii keenya guyyaa har'aatiin egaa obbo Sanyii Waaldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa hundeessaa fi pirezidaantii ta'uun kan isaan hojjechaa turanis hojjechaa jiranis isaan waliin marii kan qabannee nuyi jirru jechuudha. Gaaffiin keenya jalqabaas bifa hojiitii Waaldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa taasisaa jiruu fi hojiilee waaldaan hojjechaa jiru kanuma waliigalaa bifa kamiin ilaaltu? Akkuma beekamu yaa Waaldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa marsaa afuraffaa yookaan waggaa afuraffaa isaa hojiitti goosisaa jira. Tanaan dura waggaa sadeen isaa walirra dura duuban hojiitti gochaa kanuma beeksisaa turedha. Seerri maal jedhaadha labsiin 985/2009 irratti kan hundaa'u irratti tuqaa 51 fi 52 irratti akkuma hundaa'utti mirgii fi dhangoon abbaa taayitaa ijaarsaa fi gurmaa'inaaf babal'ina waldaalee hojii gamtaadha yookaan abbaa taayitaa qaama galmeessee laayisensii kennu sanii waggaadhaan marsaa tokko oodiitti gochuu dirqama qaba jedha. Kanaan wal qabatee egaa Waaldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaatis guyyaa marsaa sadaffaa isaa fixee afuraffaadhaaf immoo amma waggaa afuraffaa isaa oodiitii irra jira. Baniisni kan ta'e guyyaa gaafa sanbata xiqqaa duraatti amma guyyaa har'aa fixu jennee eegna. Guyyaa boru immoo cufiinsa hin ta'a. San boodatti yaa'iin waliigalaa yaa'iin miseensota waliigalaa miseensota mana mariidha. Damee hundarraa argamanii irratti mari'atanii argatnee yookaan bu'aa ooditii keenya kan mirkaneessanii fi irratti mari'annee mirkaneessinee fi hojii bajata hojii keenya itti aansuudha kan mirkaneessisnee gabaasaa fi akkasumas karoora keenya mirkaneessisnee kan itti deemnu ta'a jechaadha. Kanaaf ooditii goosisuun amanamtummaa waldaa tokkootiif adda dureedhaan fayya qabeessummaan qabiyyee faayinaansiidha murteessaadha jechaadha. Adda durummaadhaan wanni waldaan waan hedduu hojjechuu danda'a waldaan tokko. Qabiyyeen faayinaansii isaa garuu waggaa waggaadhaan sakatta'amee iftoominaan sakatta'amee ooditii ta'ee qaama inni ilaallatuun laalamee sakatta'amee qulqullinni isaa beekamee bakka itti jal'ate sirreeffamee bakka itti rakkoo qabaatu rakkoo qaba kun jedhamee sirreeffamni irratti fudhatamee yoo daandiitti galee deemuu danda'ee fi sustainable yookaan itti fufsiisan akkamitti deemamuu qaba kan jedhu waggaa fudhachuu danda'ee fi seerri fi heerri hojiidhaan deemame malee natti fakkaatee fi natti toleedhaan wanni hojjetamu hin jiraatu jechaadha. Kanaaf ammayyeessaa deemudha. Waldaaleen baay'een isaa waggaa 7 fi waggaa 10 kan ooditiin goosisne turmaa jiraachuun humti isaaniitu kan irraanfatamutu jira. Kan keenya garuu waan hundaanuu ga'umsa aga qabaannetti dursinee itti qophoofnee mul'ata keenyan waan kaaneef tokkoffaa dargaggeewwaniin waan hoogganamuuf Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa jechaan waldaalee jiran hunda keessaa waldaan daa'imaa, waldaan dargaggeewwanii, waldaan umurii kanaan hangi kan ta'e dargaggeessan hoogganamaa fi dargaggeewwaniin walitti dhufee ijaarame isa calqabaa fi isa hangaftummaa qabudha jechaadha. Kanaaf marsaa arfaffaadha waaldaan hojiitii kan taasisaa jiru. Mee marsaa jalqabaa fi isteeppii marsaa arfaffaa irra ga'ee jira. Marsaa jalqabaa, marsaa sadaffaa, marsaa arfaffaa irratti garaagarummaan isaa maali? Marsaan arfaffaa kun immoo bifa kamiin adda kan isa taasisu? Isa calqabaatti irratti bara calqabaa sanitti baay'ee cinqama ture jechuudha. Tokkoffaa muuxannoo hin qabnu. Lammaffaa hojii keessatti gallee ammas hin deemne. Ooditii goosisneettis hin beeknu. Koomishiniidhaan an calqabaa keenya turreeyyu. Bakka halkanii guyyaa amma ooditiin dhumutti hirriba dhabuu cinqamuutu tureeyyu. Kan hin nyaanne waan nyaatte sitti fakkaateefaa gaadidduu keefaa shakkita. Of shakkita. Kan nyaattu kan dhugdu shakkita. Hanga ooditii ta'eetoo piyuur ta'ee aga adda ba'eetoo qulqullummaa isaa adda baastee mirkaneessistuutti hin rakkatta hin cinqamta. Bara lammaffaa irratti immoo akkasumatti
fooyyaa'iinsa keessa galle bara sadaffaa irratti garuu bakka maachurdi taanii jechaadha. Waan hundaanuu ambaalaansii eeggate ofii keenyaafuu kan qopheessine gabaasni fi dhufanii sakatta'insa keessa gadi fageenyatiif qofa dhufanii kan laalanii qofaadha jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een ambara sadaffaa haala saniin dabarre anammaa garuu hundaa ol tokkoffaan ammuma ooditii goosisaa dhufnu ammuma herreega hojjechiisaa dhufnu nus ga'umsa godhachaa dhufne bilchina argachaa dhufne isaanii ispiriyaansii fudhachaa muuxannoo sirriitti ga'umsa godhachaa leenjiidhaan ga'umsa fudhachaa hunduu amma ogummaadhaan kan guutame ooditii keenya teessisnee fixaa jirra jechaadha. Ambara sadeen irra hin caala. Dividentiinis akkasumatti ambara calqabaa sanirra aman harkanaa xiqqoo saniin an calqabaate fi kan harkanaa kun wal kaapitaalli waldaa illee garaagarummaa akkuma waggaan jiru kaapitaalli waldaas garaagarummaa ni qabaata. Baay'ee. Egaa bifa hodiitii waggaa harfaffaa yookaan marsaa harfaffaa bifa kanaan kan isin ibsitanii jirtan jechuudha. Gaaffii biroo kan waldaan hojjechaa jiruu fi akkasumas beekamtii waldaan argattellee isin dabarsina jechuudha. Egaa beekamtii waldaan hojii gamtaa Itoophiyaa laachaa ture waldoolee hojii gamtaatii fi tibba kana keessa jechuudha. Beekamtiin sun bifa kamiin waldooleedhaaf kan laatamaa ture? Ammam kaka'umsa uuma waldooleedhaaf? Kara beekamtii kanatti dhufne beekamtiin haala lama bifa lama qaba. Tokkoffaa waldaan tokko waggaa 3 hoo guute waggaa 3 boodatti madaalama. Waldaaleen martuyyuu waldaa 100,000 fi 10,587 yeroo ammaa kanatti sadarkaa Itoophiyaatti kan jiru. Waldaalee san keessa kamtu sadarkaa federaalaatti itti fufsiisan deeggarsa argate kamtu fuudhamee deemuu qaba. Kamtu immoo hafuu qaba. Kamtu maarji ta'uu qaba. Kamtu of laaluu qaba. Kamtu laalamuu qaba. Kamtu diigamuu qaba. Kamtu immoo walitti dhufuu qaba kan jedhu waldaan ofiin of madaalchisu. Erga madaalame boodatti madaalliin bifa lamaan jira. Madaalliin qulqullina hojiitii fi sadarkaa qabachuudhaan jira. Sadarkaa kan kennamu jira. Madaalliin immoo certified kan ta'e waggaa 3tti haarama certificate'ni beekamtiin waldaadhaan eeyyamamti waldaatu waggaa 3ni magariisa keelloo akkasumas immoo diimaa qaba. Sadeen san keessa kamirratti akka kufteetoo haaromsamtee deemtu laalaa jechaadha. Sadarkaa qaba. Sadarkaa sadeen kalarii yookaan bifti isaanii akkuma garaagarummaa qabuun akkuma sanitti keenyas garaagarummaadhaan egaa kan keenya magariisni sunuyyuu magariisni walakkaan jira, magariisni ruubiin jira, magariisni guutuun jira. Kan maazanni isaa afran isaatiyyuu jechaadha. Kanaaf kan keenya sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Dhibba keessaa 99 tuqaa 57 kan finne isa san irratti riizartiin hojii hoggaadhaa kan finne isa saniin arungaadee guutuu haa kan jedhamu haani fi haa hallitto'aa fi laa kan jedhamu irratti kan taa'u jiru nuti haa isa calqabaati irratti argamnee jirra jechaadha. Isa saniin haaromsinee jirra. Eeyyama keenya eeyyama waldaadhaa haaromee jira. Magariisan guutuu magariisa guutuudhaan haaromnee jirra. Waldaan waggaa 20 waggaa 30 guutan kan bicaa keessa galee jira. Keelloo keessa kan galee jira. An diimaadhaan immoo ganaa of eeggannoodhaan akka of diimaa jechaan almost karaarra hin jirtan karaarratti deebi'aa kan jedhuuti. Akeekkachiisa isa dhumaati bara dhufutti inni haaromu oo fooyya'an bicaatti ol deebi'u bicaarraa ganaa kara magariisatti ol dhufu jechaadha. Kanaafuu bicaa sii kennuun isaa immoo keelloo sii kennuun isaa immoo bara dhufutti diimatti akka gadi hin buune kara magariisatti of fooyyessuu akka qabdu akeekkachiisni isaadha. Magariisni jechaan immoo piyuurii akka taate guutuu akka taate
garuu isaaf kana akka gireesii kee eeggattee deemtuuf akka ka'umsa si uumuudha. Waldaan hojii gamtaa yookaan komishiniin hojii gamtaa Itoophiyaa waldoolee gara sadarkaa kufaatiitti deemanii yookaan immoo waldoolee hojii gamtaa hundeeffaman bifa kamiin akka isaan sadarkaa keessa seenanii hojii hojjetanii sadarkaa qabataniif gargaarsa akkamii taasisa waldooleedhaaf? Fakkeenyaaf madaallii 92.8 kan arganneetoo waajirri madaallii kophaatti jira. Waajirri immoo gurmaa'inaaf babal'inaa of danda'eetti kan qoru kan madaalu. Waajirri gurmaa'inaaf babal'inaa waggaa 3tti kan haaromsuudha hojjeta haaromsa irratti hojjeta. Waajirri madaallii qulqullina yookaan immoo masfartii olaaga'ii guuttataniit waldaan kun waldaa ta'anii deemaa jiru jedhu immoo kan qoru kophaatti jira jechaadha. Waajira lamatu jira isuma san kan madaalu. Isa san keessaa kan madaallii kan waajirri qulqullina isaa waldaa ta'ee deemaa jira jedhu 92.8 kan nuuf kennee zarfiidhaan kara gurmaa'inaaf babal'inaatiin tokkoffaa baane akka walii galaatitti immoo kara faayinaansiitiin immoo awwaaciin tokkoffaa ba'ee lamaan keenya walitti dhufnu immoo umuriidhaanis deebisee immoo International Cooperative Society keessattis miseensa waan ta'aniifis kaapitaala nurra baay'ee waan deemanii jiraniifis tokkoffaa ba'anii jiru. Isaanis respect kenninaaf beekamtiin kenninaaf nusi isaan tokkoffaa nu lammaffaa ba'anii jirra karaa isaaniitiin. Achirratti komishiniin hojii gamtaa Itoophiyaa gargaarsa inni waldoolee of dadhabanii dorgommii keessa seenuudhaaf deemaniif agam taasisa? Agam cinaa dhaabata? Bifa kamiinis cinaa dhaabata? Leenjisa. Qaamni ilaallatu akka isaan deeggaru akka gargaaru iddoo itti boqotannaadha iddoo itti buufatan iddoo itti magaazana mana kuusaa maal godhatan xalaa deeggarsaa hin babarreessaa fi qaama ilaallatu qaama bulchiisa siyaasaa wajjin jiraniitiin gara bulchiisaatiin gara mootummaatiin walitti dhufanii waliin mari'atanii furmaata kaa'uudhaaf ni gargaaru. Akkasumas immoo leenjiin waa hunda caala leenjiidhaan gahumsa kennuun ijaarsa humna ijaaruun maal jechuu san keessa hin deemu. Sanuma keessa iyyuu garuu waldaalee baay'een isaanii sanuma keessa iyyuu kun hundiyyuu oduu ta'uuf iyyuu waliin dandeenye wal dadhabantu jira. Kan wal dadhabee waliin dandeenye kara diigumsaatitti kooree waliin galu yookaan immoo miseensaaf kooreetu waliin galle yookaan immoo adeemsa irratti waliin galanii yookaan immoo olaaga'iidhaan guuttatan. Fakkeenyaaf yoo fudhattee waajirri madaalliidhaa qabxii 76 qaba. Qabxii gaafii 76 qaba. Sanada 76 guutuu qabda madaalamuudhaaf. Sanadoota 76 san madaaleet erga fixee booda riizartii keetiin lafa siikaa. Haala saniitti sii fidaa jechaadha. Kan qusannoof ani immoo waajirri gurmaa'inaaf babal'inaa beekamtii haaromsu immoo gaafii 27 qaba. Inni 27 san sirriitti sirriif sirrii seera dambii ittiin bulmaataa kan keessaa dambii ittiin bulmaataa moodeelii akkasumas immoo labsii qajeelfamoota adda addaa waldaan baafatu isa san fayyadamummaa miseensota fayyadamummaa kooreedha mirkaneeffachuu isaati irratti hundaa'eet ooditii irratti hundaa'eet maal irratti hundaa'eet siif haaromsaa jechaadha. Madaallii asii kennu akkasitti lamaan isaaniitiyyuu kaayyoon isaanii tokko haa ta'u malee haalli ittiin qormaata madaallii ittiin madaalan garaagarummaa bal'aa qaba jechaadha. Kanaaf waldaaleen hoggaa deeggaraman san fudhatanii biirootti hin galatanii hojii itti hiikanii yoo hojii irra oolchine yoo ofii baay'izawee waldaa hoogganuun waan gurmooftee fi waan hoogganaa taateef qofa hoogganuu hin dandeessu sitti ulfaata. Baay'ee ulfaataadhaan saayinsii mataasaa danda'e qaba waldaa hojii gamtaa hoogganuun mul'ata qabaachuu qabda. Kaayyoo qabaachuu qabda. Galma qabaachuu qabda. Galma kee viijin miishin objektiivii kee hin beekne taanaan bitaa sitti galaa jechaadha. Godhaniif godhuu hin dandeechuu waan ta'eef. Egaa akkaataa hojiin gamtaa Itoophiyaattiin waldoolee humna dhabanillee deeggaree gargaaruu fi akkasumas walumaa gala ibsa jabaa kan isin irratti kennitan jechuudha. Waldooleen hojii gamtaan hundeeffamanillee faayidaa hedduu akka irraa argatanii fi hubannoo hedduu akka irraa argatan abdii guutuu qabna jechuudha. Deebinee gara gaaffii keenyaatti kan isin ceesisu isin dabarsuun ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya itti aanus dhiyeenya kana gara saayitii yookaan immoo hojiilee waldaan
dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjechaa jiru gara godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti mallee turre achirratti hojiilee beellada gabbisuu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Miseensonni achi keessatti hojiin uumameefillee hojjechaa jiran jiru jechuudha. Isaanillee dubbisnee turre jechuudha. Haala hojii waldaan achirratti hojjetus ilaalaa turre jechuudha walumaanii. Bifa kamiin ibsitu hojii waldaan bifa kanaan hojjechaa jiru irratti kutaa magaalaa Shaggar keessatti baay'ee hojjetamaa waan jiru jechuudha walumaa galatti. Waldaan dargaggoota caffeedha. Caasolee walaagayii dambii ittiin bulmaata waldaadhaa eeganii waldaa keenyaa eeggatanii deeman hundasaa bakka jiranitti caasolee hundaa dameewwan hunda isaaniitu hojii ittiin galchinaa jechaadha. Hojiitti akkamitti galchinaa kan ofiidhaa waldaan ijaaruun jiraata. Kan immoo eeyyamaa fi bakka buutummaa waldaa fudhatanii kan dhaqanii ofuma isaati kooreen bakka buutummaa isaa saniin bulchiisa naannoo san bulchuu wajjin walii galanii lafa fudhatanii kan ijaaran hin jiru. Ijaaratanii beekamtii keenyan, deeggarsa keenyan, gargaarsa keenyan godhanii kan hojiitti galanii jiraatu. Fakkeenyaaf kan Adaamaa yoo fudhatte lafa fudhanne bajata bajanne ni ijaarre. Sheedii lama waggaa ijaaru sheedii lamaan jidduutti immoo amma eeggadda kan kaayyafannee dhufne hoolaas horsiisuun furdisuun akka danda'amu achumatti. Hoolaas furdisuun walakkaa san keessatti hoolaas furdisuun akka barbaachisuu fi akka danda'amu hubannee dhufnee jirra jechaadha. Kaayyafannee jirra. Hoolonni achitti amma jiran eeggadda agartee yoo ta'e hoolonni hin jiru. Amma ayyaanni gahutti hoolonni sun akkasumatti yoo nyaatan akkasumatti nyaachaa yoo itti deeman yoo nyaachisame hin furdatu jechaadha. Kanaaf gabaa qalaayinsa jireenya magaalaa kanaattis ta'e qalaayinsa gabaa qofa osoo hin ta'in kaka'umsa miseensota keenya dargaggeewwan keenya martuu isaatti keessattuu dhuummatee kallattii hojiitti akka galu. Akka isaan warri Adaamaa nuyi amma ta'e gargaarree isaan of gargaaran immoo ofiin of gargaaranii hojiitti galanii carraa hojiittis nama torbaaf dhuumuu akkuma danda'an kanatti dhuummachuu akkuma danda'anitti waldaan bifuma saniitiin gargaarsaan ni deema. Galtee achi jiru san mindeessinee maal jennee garuu horii san kara magaalaatti as giddugala keenyaa kanatti fidannee gabaa magaalaa kana keessattis ta'e gabaa magaalaan Oromiyaa keessa jiran magaalaa gurguddaa Oromiyaa keessa jiraniitis furmaata laachuun hin danda'ama jechaadha. Bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjinis ta'uudhaan waan hojjetamuuf hojii kana sirriitti keessa gadi buunee hojjechuun inisheetifiin karoora mootummaati, kaayyoo mootummaati. Inisheetifiin mootummaan gadi diriirsu kamiyyuu waldaalee hojii gamtaa hin laallata. Nus inisheetifii san keessatti makamnee hojii hojjechuun keenya immoo fakkeenyaaf Shaggar Siitii irratti kan ijaarree hin jira. Kara sheedii 7 ijaarree jirra. Achitti kan ijaaramee hin jira. Kana hoo walitti fiddu tokkoffaa dargaggeessa meeqa hojiitti galcha. Lammaffaa inisheetifii karoorri mootummaadha akkamitti bakka ga'a. Sadaffaa waldaan akkamitti waldummaadhaan bifa kanaan fidee dorgomaa cimaa specialized gochuudhaaf aannaniin fakkeenyaaf aannan qofaa irratti processingii gootee aannan qofaan specialized gootee too magaala keessatti galtee dorgomaa cimaa taatee mo'ataa taatee magaala kana manneen barnootaa Shaggar manneen barnootaa magaalaa Finfinneetiif lukkuudhaaf 3 ijaarre 3 kan lukkuuti 3 kan horii aannanii 2 kan horii furdisaati. Kana walitti hoggaa fiddu haroo qurxummiidhaaf qopheessaa jiru jira. Isa kana walitti qindeessite paakeejii guutuu gootee manneen barnootaatiifis iddoo adda addaa hoteelotuma caffeen qabuufis waan hunda irratti iyyuu hoo galchuu dandeesse hoo dhiyeessuu dandeesse specialized hoo goote caffee biraandi qulqullinaan baay'inaan amanamtummaa irratti hundaa'ee hoo hojjetame caffee diijitaal maarkeetingii keessa wanni hin galleef tokkollee hin jiru. Caffee diijitaal maarkeetingii yeroo dhiyoo keessatti websaayitii fi akkasumas liinkii isaa goonee onlaayiniidhaan deeliverii gochuu akka dandeenyutti sirriitti itti qophoofnee itti deemuun dirqama murteessaa waan ta'eef kana kaayyefanneeti kan deemnu kan Adaamaa qofa osoo hin ta'in akkuma walii galaatiitti iyyuu. Ayyee egaa wantoota saayitii waldaan hojjechaa jiru irratti yaada bareedaan kan ibsitan jechuudha. Deebi'ees komishinii hojii gamtaa Itoophiyaa irratti dhiyeessitanii dhiyaachuudhaan waldaan komishinara waldaa hojii gamtaa ambaasaadar
Shifarraa Shugguxeetiif pirezenteeshiniin taasifamee ture tibba kana keessa. Pirezenteeshiniin sun hiikaa maalii qaba waldaadhaaf? Waldaan tokko waldaadha kan jedhamu sagantaa qabsiistee waan waldaan seenaa keessatti hundeeffamarraa kaasee hanga yeroo irra jiru kanaatitti waan waldaan hojjechaa jiru mul'isuun agarsiisuun hubachiisuun murteessaadha jechaadha. Hooggansi olaantummaadhaan hoggaa jijjiiramee dhufuurratti itti dhaqxee pirezenteeshinii gochuuniifiin beeksisuun ibsuufiin hubachiisuun qabachiisuun dirqama murteessaadha. Ittaanee qaaman akka dhufuuf sagantaa qabsiistee qaaman immoo gadi bu'ee waldaan kun sarvaayivar jechuun bakka yeroo muraasa keessatti bifa addaatiin haaromsa addaa dhaabbatichuma seektarichuma hooggananiifiyyuu abdata akka ta'uu danda'u hanga kan ta'e waldaa dargaggeessa kan ta'e hojii gurguddaa hojjechuusaa itti baran hubatan beekan sadarkaatti mootummaa qaamni mootummaa jiru hunduyyuu nu gargaaruufis ta'e sagalee ta'uufis ta'e gaafii waldaan kun mootummaa irraa qabu kam isaatiif iyyuu deebii argachuudhaaf irra yeroo dheeraatti fudhatu jechaadha. Egaa achirratti yaadota hedduu kaasaa turan isaanis hoogganaa komishinii hojii gamtaa Itoophiyaa Ambaasaadar Shifarraa Shugguxee keessattuu dhimma mana jireenyaa miseensotaan wal qabatee akkasumas ispeeshaalaayizd ta'ee dhaabbanni akka biraandii tokko qabatee socho'u irratti illee waa hedduu ibsa bal'aadha kan isaan laachaa turanii jechuudha. Kanaan wal qabatee akkuma isin dura kaasaa turtan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee hojjetu keessa hojii hedduu hojjechaa akka jiru ibsanii keessattuu waan akka irratti qabatee ispeeshaalaayizd gochuu keessatti qooda fudhachuu qabaata kan jedhu industirii keessatti illee hojjechuu qabu kan jedhu fa'aa kaasaa kan isaan turan jechuudha. Isa kanarratti caffeen gara fuula duraa hojjechuudhaaf kaayyoo akkamii akka qabu? Galatoomi yaada gaariidha waan nu tumsu, waan nu ijaaru, waan nu ciccimsu, humna nuuf ta'u, waan nu immoo nagarre isaan arganii muuxannoo bal'aa akkuma qabaachuutti muuxannoo biyya keessaa haga biyya alaatitti akkuma qabaachuu isaaniitti waan hedduu kaasanii turanii waan adda nu godhus fakkeenyaaf nageenya irratti hojjechuun caffee waan adda isa godhuudha. Tanaan dura irratti hin baramne kan jedhuudha fudhatanii waan haaraa baay'ee isa caffee keessatti argatanii abdiin itti horamee jira. Saniin wal qabatee dhimma mana jireenyatti wal qabatee sadarkaadhaan kan jiru mirkaneeffamee diizaaniin mirkaneeffamee haa ta'u malee lafarratti raawwii lafarratti gadinaa buusuu irratti harkifannaa guddaan akka jiru fi rakkoo bulchiinsa gaarii akka ta'e gamasiinis qaamni ilaallatu akka nu gargaaruuf akka isaanis nu gargaaraniif ajandaa godhatanii akka qabataniif dhiyeessineef jirra. Isarrattis akka nu gargaaruu danda'an qaama ilaallatu gubbaarraa amma gajjallaatitti qabatanii kallattii fudhatanii nuuf deemanii jiru. Karaa qonna maraatii fi industirii product gochuu irratti yookaan immoo export import keessatti hirmaachuu irratti biyya keessaa ala argeetti hirmaachuu irratti qonnaa fi industirii jiddugalaati irratti specialized gochuu akka qabnu gorsa bifa gorsaatii fi bifa hubannootiin yaadannootiin nu kennanii jiru. Haa ta'u malee duraanumaa ittuma jirra nu umtuun waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jechaan caffee use multi-purpose cooperative society jechaan umtummatuma isaatiin iyyuu specialized dha jechaadha adda jechaadha kunumtuyyuu isa calqabaatiif hangaftummas qabu an adda isa godhuudha. Akkasumas immoo warroota supplying geewota keenya wajjin walii mallatteessuu kan qaqqabnu kan isaatti walii mallatteessine isas oo isaan nu deeggaran akkuma isaan nu jedhan wanni biyya keessatti qofa hojjennu dun ta'in caffeen digdamii akka lakkoofsa keenyatti 2026 sadarkaa Afrikaatitti turgumaa cimaa ta'e ba'uudha kaayyoon isaa. Dhimma mana jireenyaa qofa dun ta'in inni gaaffii tokkodha. Caalmaa isaatti irratti xiyyeeffannaa garuu hojiiwwan hundarratti hojjechuun dirqama murteessaadha waan ta'eef ijoolleewwan qaqqaxaleewwan ciccimoo akka keetii kanaayyuu dabalatee martuu isaaniitiin yoo marfame ijoollee dargaggeewwan ta'anii barnootaan ga'umsa qaban
cimina kan qaban ejjennoo kan qaban ofii marsine caffeenoo ofii marseetoo deemuu yoo danda'e hunduu taalentii mataa isaatiin gargaaruu danda'e hoo walitti dhufnee hojjechuu dandeenye wanni hin injifanneef wanni olaantummaa keenya hin mo'anneef tokkollee hin jiru. Jecha gorsa isaan gorsanis gamaan bakkaan akkan ga'u abdiin qaba maaliif jennaan jirtu isinis waan ta'eef jechaadha. Nafaan kophaa miti waan ta'eef hunduyyuu jirtu dakaa kaasee amma gubbaa ga'utti gaheen isin taphattan gahee leencati. Gahee leencaan taphatu immoo warreen sa'a 24 na wajjiniin aarsaa kaffalaa hojjechaa jiran yaadan fedhiidhaan hubannoodhaan waan nan agarre natti agarsiisuudhaan sagalee baasuudhaan karaa adda addaatiin piroomooshinii hojjechuudhaan wanni adda addaa hojjetamu kun salphaa miti jechaadha. Luka karaadha humna kanaafuu kana argadhe wanni hin hojjenneef tokkollee hin jiraatu jechaadha. Kanaaf hundi keenya dargaggeewwanii sammuu dargaggeewwanii qabna sammuu jijjiiramaa qabna wanni hin jijjiiramneef wanni hin hojjenneef wanni hin guddanneef wal qabannee wanni hin ceeneef tokkollee hin jiru. Wanni industirii miti asii miti alatti wanni hin hojjenneef tokkollee hin jiru. Saappilaawota keenya jajjabeeffannee hundi keenya wajjin hojjenna jedheen abdii qaba. Hayyee egaa yaadota komishiinara waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa kaasan irratti bifa bal'aadhaan kan irratti kaasnee haasaa turre jechuudha. Isa irratti kaayyoo waldaas maal akka ta'ee fi gara fuulduraatti akkamitti akka hojjetamuun danda'amu fi ejjennoo waldaan qabuu fi murtee hojiidhaaf hojjetaan dhaabbata kanaallee qabu gabaabumatti ibsitanii jirtu. Qophiin nuyi gara goolabaatti deebisnee jirra jechuudha. Yaada tokko irratti mari'annee qophii keenya kan torbaan kana ni cufna jechuudha. Qophiin goolaba irratti nuyis qabannee jirru dhimma biyyaatiin wal qabatee duula waloo jedhamee bulchiinsa yeroo Tigraay fi akkasumas TPLF walitti bu'insa akka qaban dhaga'amaa ture tibbana keessa jechuudha. Deebii akkuma waliigalaatti immoo duula waloo jedhamee biyya irratti duuluudhaaf yookaan immoo nageenya biyya kanaa booressuu irratti waliigalamee kan duulamaa jiru kanaaf maal jettu gama keessanii? Galatoomi. Waa amma haasaa dhufne kun martuu isaatiyyuu kan hojiirra oolus yookaan immoo dargaggeessaafis kan hojiitti galuu danda'u mootummaanis kan karoora isaa uummannis abjuu isaa han jiraachuu danda'u hundi keenya iyyuu baanee kan galuu dandeenyu hoo nageenyi jiraate nageenyi waa hunda an nageenya dursu tokkollee hin jiru fayyaa jechaan nagaadha nageenyi fayyaan wal keessa kana kan dursu tokkollee hin jiru nageenya biyyattii tanaa boorechuudhaan of sodaachuudhaan of shakkuudhaan akka dhamaanuuf akka baanee hin galle gochuudhaaf fardeen diina biyyattii tanaa baay'eetu jira. Fardeen baay'ee jira. Fardeen keessattuu nageenya siviilaansii amma nageenya uummataa irratti qaamni mormaan biyyoota kam keessattuu addunyaa kana keessatti mormaan hin dhabamu mormaan jira nageenya uummataa irratti amma fakkeenyaaf nageenya nama nagaa nageenya waraana namoota hin taane irratti kan duulamaa turee fi duulamaa jiru maali garaagarummaan isaan agarsiisaa jiran siviilaansii fi humna waraanaa wajjin taasisan irratti? Rakkoon amma duulli jiru kun naanna'ee nageenya boorechuuf. Rakkoon duula kana Tigraay qofaa miti. Duula tokkummaa jechuun TPLF fi Tigraay qofaa miti. Humni hidhatee bosona keessa deemu hunduu tokkummaa dhuumee waliin ta'ee diina daangaa gama yookaan Shaabiyaadhaan Eertiraadhaan tokko ta'anii harka wal qabatanii waraana tokkummaa mootummaa kana irratti kaasuudha. Duula tokkummaa jechaan fanxaalayyiin warri humni fanxaalayyiidha warri faannoodhaa hin jira. Ofumaafuu bakka 8tti ciccitanii jiru. Isaanumtuu tokkummaa godhatanii warra TDF jechaan warreen Tigraay Natsaannat Gimbaar kan jedhamu jiru. Warra diddaa qofa gaggeessuu danda'an. Warra ana malee ilaalcha ana malee warra ilaalcha dhaabbatee hafaa ana malee kan jedhu qabatanii warreen deemanii jiru. Isaan kanaan wal qabatee Oromiyaa keessas kan jiru, naannoo Amaarattis kan jiru, Tigraay keessas kan jiru,
Hagaris yoo ta'e miila darbee በደቡብ ክልል ፋኖ jedhanii kaan ijaarama faannoo damee kibbaa jedhan kibba keessa dhaqanii naannoo Oromiyaattis waraana kana yookaan immoo humni qaama faallaa jiru martuu wal ga'ee humna waloo jedhee akka duulu barbaada. Akkas walloon isaanii san malee humna waloo duula waloo jedhan warra Tigraay miti. Qaamota faallaa mootummaa jira yookaan qaamota aayidiyaa mataa isaanii qaban sun walitti akka dhufaniif garuu adoolojii tokko hin qaban. Adoolojii isaanii tokko miti. An hundaatu an Tigraay tokko miti. An Amaaraa tokko miti. An Oromiyaa keessas jiru tokko miti. Walitti hin dhufu. Jarri kun akkamiin walii galuu danda'u? Jarri kun garuu waan tokko irratti waliif galu. Walirratti kan walii isaan galchisiisu tokkoof tokko. Innis maalidha? Tokko ta'anii mootummaa amma jijjiirama qabsoo dargaggeessatti hin dhufe kana akkuma ta'u ta'anii dadhabsiisanii addunyaa irratti fudhatama dhabsiisanii Afrikaa irratti fudhatama dhabsiisanii kuffisanii ofiidhaaf dhangoomuu olaantummaa isaanii saffidachuu erga mootummaa fonqolchanii garuu tokko hin qabne. Dhaabni kaayyoo tokko imala tokko waliin hin qabne walitti dhufee mootummaa biyya hoogganu kuffisee aangoo qabachuudha. Erga aangoo qabatee dhaabni tokko achi keessa walii galuu danda'u dhaabni faallaa kun aangoo irratti. Hin danda'an. Nageenyi gara fuulduraa yoo jiraata. Hin jiraatu. Maaliif fakkaate? Fakkeenyaaf ollaadhuma keenya irraa fudhadhu. Suudaan fudhadhu. Albashir waggaa 32 taa'e aangoorra. Zarraaf jedhanii wu'uu jedhanii daabboon nutti dabalee Ikoonomii biyyattii guddachuu hin qabdu 10 saantimii akkamitti saantimni tokko nutti dabalamee jedhanii kaasan. Ofirraa fonqolchan. Dabarsanii eenyuuf kennan? Mootummaa Ameerikaaniitiif kennan. Jinoosaaydiidhaan jedhanii ta'u. Yakka addunyaa hojjete jedhanii fuudhanii kennan. Bakka itti hidhamee quban qaban istiil warri Suudaan. Garuu inni ka'eedhaaf nageenyi Suudaan bu'ee jiraa yoo jette istiil har'allee waraana irra jirti Suudaan. Har'allee rakkoo keessa jirti Suudaan. Suudaan Imbaasonni cufachaa jiru. Dabub Suudaan imbaasonni cufachaa jiru. Suudaan kaabaa keessatti ba'aa jiru. Cufanii jiru. Waraanni ittuma abaasaa dhufe. Bittaa ministeerii jalatti kufu. Akka walitti walii galanii waliin duulanis biyya kana dadhabsiisuu yoo ta'e malee nageenya biyya kanaa biyya dadhabsiisuu miti. Irratti rakkoo jijjiirama tokko fiduu hin danda'an jechuudha. Biyya dadhabsiisuu miti. Ummata balleechuu dararanuu naanna'ee isaan mootummaa kana mootummaa Oromoo jedhanii fudhatu. Mootummaa Oromoo jedhanii waan amananiif Oromummaa mangisti jedhanii yaamu. Mootummaa Oromummaa jedhanii yaamu. Hundi isaaniitu. Kanaafuu dirqama mootummaan Oromoodhaa kun aangoorra taa'uu qabuudha duulli isaanii. Tokkoof tokko bakka ifaaf ifatti dubbachaa jiru miidiyaa ibsi baasan martu isaaniitu iyyuu sanumaa dhafar. Kanaafuu afaan federaalaati. Mootummaa federaalaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa jira. Seerota biyya kana keessatti heegaman kamuu heegeeti mootummaan Itoophiyaa kan biyya Itoophiyaa hoogganaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan Itoophiyaa garaagarummaa qaba. Maaliif mootummaa Oromoo jechuu danda'an? Yeroo TPLF yookaan hooggansi TPLF biyya kana hoogganaa ture. Bifa kanaan mootummaa Tigraay jedhamee uummanni itti bulu didee ture. Jechaatuma turre. Nuuf jenne. Baala gizee jedhamu kun amma har'aa miti kan jedhame. Akka ammaa kanatti mirgii fi demokraasiin jiraate too akka feetetti dubbachuu dandeessaayii farmuu dandeessaayii mormuu dandeessaayii mootii afaan qawweetiin afaanuma uumama kanaatiin iyyuu magaala keessa teessee dubbachuu dandeessaayii oduu fuuldura taa'ee akka waraana oduu irratti labsanu wajjiniin taa'ee haasa'u akka sirna kanaa hin jiru. Akka sirna gadaatitti waan bulchaa jiruuf sirnicha babbarsiisaa jira. Demokraasii exercise gochuu qabnaadha. Egaa asirratti dhimma nageenya walloo irratti kan nuyi marii kana bannee jirru asirratti nuyi qaama walloon duulla jedhu kanaaf biyya kana keessatti nagaan bu'ee nagaadhaan osoo waliin mormiin jiru karaa nagaa waliin mormii osoo hin jiru wal waamee waliin duulla jedhee biyya irratti nagaa booressuu hagam barbaachisaadha kan jennee kaasne irratti wantoota hedduu kaastanii turtanii wantoota hedduus kaasne irratti mari'annee jira.
nageenya uummataa irratti ammam ta'uu qaba qaamni waloon duulu kun immoo agama uummata eeggachuu qaba. Uummata siviilaansii uummata hidhatee hin jirre irratti duuluu barattoota doktoroota waan itti duulamuu hin qabne gaafa itti duulamu nageenyi biyya kanaan boora lubbuu lammiilee biyya kana karaa seeraan ala ta'een bahuu irratti maal ta'uu qaba gara fuulduraatti nageenyi biyya kanaa kan jettan. Obboleessa kootittan namni akka harreetti nyaachuu bare hoo akka namaatti nyaachuu calqabe hin du'a. Namni akka harreetti nyaachuu bare namni guyyaatti harka torba nyaachuu bare gaafa akka namaatti guyyaatti harka sadi nyaachuu calqabe hin dhadhaabbatu hin du'a nuuqata. Fakkeenyaaf fudhadhu duula tokkummaan jedhamu kana jeneraal Magbaa afaan waggaa fudhattee waggaa 27 darbee san waggaa 20 jeneraalummaa isaa waggaa irra turu wanni warqiin biyya kanaa jedhamu warqiin Oromiyaa keessa jiru biyya gurraachi Oromiyaa keessa jiru biyya kana keessa jiru buna jedhamee tasaabiidhaaf fe'amaa darbaa ture. Dubaayitti ergamaa, Eertiraatti ergamaa, biyyoolee ollaa hundatti ergaatti kan ture namichi kun. Waraanni Tigraay fi Itoophiyaa gidduutti waggaa ka'u immoo fonqolchaaf fedhii foxoqaa waggaa ibsanii ta'uu wanni jedhanitti immoo dura kan deemee waraansisaa ture isa. Gondar keessa, Armaacoo kana keessa, Walqaayit keessa amma dhufee Dabra Biraan fi Gojjam ga'utti isaan hoogganamaa ture. Isaan durfamaa ture waraanni sun guutuun isaa. Naannoo Amaaraa keessatti waraana san hunda kan godhuu danda'e. Even ammumarree duula tokkummaa jedhanii labsatanii fonqolcha ammas fonqolcha bulchiinsa haaraa Tigraay irra jiru Piraatooriyaa keessatti kan Dawuu Afrikaatti kan mallatteessanii kan bakka bu'ee mootummaalee Afrikaa fuulduratti bakka bu'utummaa fudhatee muudama muummicha ministeeraatirraa federaala mootummaa Itoophiyaatirraa fudhatee bulchiinsa irra jiru jalaa seektara mootummaa hunda isaa diddiiganii fonqolchanii hooggansa ofii itti naqatanii mootummaa naannoorraa ari'anii Finfinneetti galchanii Finfinnee akka taa'u kan godhuu danda'an kaleefeen gadda kan lolaa turan Shaabiyaan fi Dabratsiyoon gareen Dabratsiyoon faa kun hin gadda walitti aadachaa turan waan hanna duraan Mojoreniyoo yookaan Fatala Warqa kan jedhamtu duraan kan wal balaaleffatan jeneraalota Shaabiyaa wajjiniin Dubaayitti warqee waan nagadataniif qofaaf jedhanii daangarratti waan jedhaniif qofa marii walii galtee kanaafuu dirqama mootummaan warreen isa faana hiriiruu danda'an gadi jedhee ilaalee uummata keessatti gadi bu'ee ammarree lukaan gad dhaabbate lukaan gad dhaabbatee mootummaan lukaan gad dhaabbatee luka siyaasatiin lafa keessa gad dhaabbatee uummata ijaarratee hoo harkatti qabatee uummata wajjin furmaata fidee bulchiisota jiran kana martu isaaniitu sirreeffamatti gochuu qaba jechuudha. Kaabinoonni jala jiran godinarra kan jiran aanarra kan jiran poolisii damee poolisii keessa kan jiran sirreeffamatti godhamee yoo olaantummaa seeraa sirriitti eegsisuu danda'e seekuritiin isaa cimuu baate markaatoo irratti hin gadda agartee ta'e tasaabii tokko guutuu siinoo feesara tokko guutuu waan alaa dhufe oomisha dhufe miseensa poolisii gaccaatee konkolaataadhaan gaccaatee dabarte jedhanii dhufanii paatrooliidhaan makalaakaan federaala keessa poolisii keessa daninnata keessa walitti qindaa'anii maqaa warreen hidhatan kanaatiin uffatan maqaa warra qaama mootummaatiin shifeerii fi raddaatii fudhatanii deemaniiti miicha gurguraniiti jarri bakka bu'an dhaban marsaa lammaffaadha torban lammaffaatti akkuma sunni waan sifaa'eef kana lammaffaa waggaa fudhachuudha jedhanii harkaaf harkatti kan qabaman anama mana murtiitti dhiyaachaa kan jiran akkasumatti saamichi baay'ate gaangistarri baay'ate ajjeechaan baay'ate lubbuun namaa gatii dhabaa dhufte du'a babbaratee jira uummanni du'a babbaratee jira kana eenyutu godhe yoo jette warra kootii jijjiirratee mootummaadhuma kana wajjiniin jiru warra duratti saamuu bare warri duratti uummata cinquu bare har'as wajjin jiru paarlaamaa keessa taa'ee kan waraana labsu
wajjin jira. Kanarratti yoo tarkaanfiin fudhanne yoo sirreeffaman goone. Keessoo isaa qulqulleessu qaba. Bulchiinsi kan jedhu irratti kaastanii dhimma nageenyaa. Waa tokko si gaafadha. Ati ganama hirriibaa kaateetu mana kee oduun qulqulleeffatin buna danfistee ollaa kee yaamta. Mana cuftee raftee bulte kaatee oduu mana naxaayotin buna danfifameetu buna danfisiistee ollaa yaamta. Mana cufamee bulee akkamitti oduun qilleensa rukutin oduun naxaayin oduun qulqulleessin akkamitti keessummaa yaamta. Biitti keenya rakkoo akkasii keessa jirti. Kana sirreeffachuu qabaa jenna mootummaan. Kana yoo hin sirreeffanne of keessaa yoo hin qulqulleeffanne numa oduu fuula niqatin dibata dibachuu jechaadha. Oduu harka niqatin midhaan nyaachuu jechaadha kun. Kanaaf dhiqachuu qabna, dhiqachuu qaba mootummaan of jalaa dhiqachuu qaba ammarree. Kana sirriitti kan jala muramee itti mamuu kan qabu. Dhimma nageenya biyyaa irratti gaaffii isin gaafanne yaadota bal'aa akka biyyaatti kaasaa turtanii kaasaa turre jechuudha. Nageenya biyyaa jechuun murteessaadha. Ijoo biyyaati jechuudha. Hundaa kan dursu nageenya. Nagaa irratti yoo namni nagaa qabaate hojjetee jiraachuu danda'a, gurmaa'ee hojjechuu danda'a, bulee ka'ee jiraachuu waan danda'uuf jechuudha. Dhimma nageenya biyyaa irratti hagas jennee jirra jechuudha. Qophii keenya torbanii kan guyyaa har'aa gala goolabaa geessinee xumurree jirra jechuudha. Qophii keenya xumuraa irratti miseensotaaf dhaamsa yoo qabaattan. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala akkasumas dargaggoonni Oromoo maqaa dhaatu martusa bakka jirutti sochii hojiidhaaf qabu akkuma jirutti ta'e yeroon ammaa kun yeroo qormaanni jabaan itti dhufaa jirudha. Wannoonni achiis walitti dhufaa harka wayyaa jalaatiin wal ijaaraa kan jiru diin saba keenya irratti xiyyeeffateeti. Uummata keenya irratti xiyyeeffateeti. Mootummaa irratti xiyyeeffateeti. Mootummaan mootummaadha. Uummataa fi saba kanaaf nameen keessattuu warreen of eeggachuu qabdan. Xiqqoo ishee warreen beekamtii qabdan, warri beekamtan, warri hooggansarra jirtan, jaarmiyaa warreen hooggantan, jaarmiyaa siyaasaas miti siyaasattis kan hooggantan martu keessan bakka jirtanitti nageenya keessaniif of eeggachuu, quba wal qabachuu, wal eeggachuun isinirraa hin leeyya'in. Safuu keenyaa eeggan, duudhaa keenyaa eeggan, xixiqqaa keenyaa kabajan, dogongoraa keenyaa gurfan, jabaa keenyaa jajjabeeffan, haa cimsan, beekaa jalaa haa yaadu, bulaa jala haa deemnu, haa dhaggeeffan, gorsa haa dhaggeeffan, walaa huban, walaa sassan, han rakkate gargaar, han dheewwate obaas, han daare itti uwwisi. Kan kee rabbiin guuta. Hanqina namaa yoo guutte kan kee immoo waaqni guuta. Waan goote irratti immoo ofiin tuulin. Kana godhe jettee himatin. Hojiin keetu isa ati hin agarre inni si argu rabbitti inni hima waan ta'eef ati hin himatin. Abbichi si haa galateeffatu. Ati abbichaan na galateeffadhu jettee of hin galateeffachiisin. Rakkoo namaatitti hin kolfin. Ilkaan har'a addaatu boruun gurraachaa. Rakkoo namaatti hin gammadin. Sitti hin tolin. Rakkoon namaa sitti toluu hin qabu. Sittis dhagahamuu qaba. Waan ta'eef jabaadhaa, cimaa, bakka jirutti walaa utubnu, walaa deeggarru, walaa gargaarru. Warreen sadarkaadhaan mootummaan isin teechise immoo amanamaa, uummataaf amanamaa, mootummaaf amanamaa, teessoo keessaniif amanamaa, rabbiif amanamaa, ofii keessaniif amanamaa. Oosan teessoo irra turtu. Yookaan teessoon keessan ofuma ishiitiif isin jalatti cabdi. Teessoo si jalatti cabde jechaan ati hin jirtu jechaadha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa, galatoomaa, horaa bulaa, liibanaa. Hayyee egaa qophii keenya torbanii qophii marii xumurree jirra jechuudha. Haga torbanitti nagaa nu ta'a isiniin jennaan. Hordoftoonni fi daawwattoonni caffee miidiyaa qophii keenya marii torbanii hagas isiniin jennee jirra jechuudha. Qophii keenya kan torbanii qopheessee kan isin biraan gahaa ture ana Hacaaluu Guddisaati. Ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Abdii Yamanaa akkasumas Qiddus nu waliin jira jechuudha. Haga torbanitti nagaa nuuf ta'a isiniin jenna.